Akka faranjitti bara 1994 magaalaa San Antonio biyya Texas keessatti warra tokkotu poolisootaaf akka mucaan isaanii badee riippoortii dhiyeesse. Mucaan badee kun maqaan isaa Nicholas jedhama. Isaa fi obboleessi isaa Jackson kan jedhamu guyyaa inni silaa badu sana hiriyoota isaanii wajjin ala bahanii taphachaa turan. Jackson akka jedhutti obboleessi kiyya Nicholas silaa guyyaa badu sana ana dura karaa manaa galee naan jedhee ture jedha. Garuu Nicholas guyyaa san karaa manaa hin galle ture. Egaa guyyaa sanii kaasee mucaan kun bakka seene namoonni wallaale. Poolisoonni mucaa kana barbaaduu ni eegalan. Osoo mucaa kana barbaadanii yeroo dheertuu dabarte garuu Nicholas ammallee hin mul'anne. Akka faranjitti bara 1997 eega Nicholas badee waggaa 3 booda poolisoonni warra Nicholas mucaan keessa mul'ate jedhanii. Poolisoonni akka jedhanitti Nicholas biyya Spain keessatti mul'ate. Mucaan mul'ate kun Nicholas ta'uu isaa akka adda baafataniif warra isaaniitiin biyya Spain kottaa jedhaniin. Obboleettiin isaa mucaa kana adda baafachuudhaaf jettee guyyaatti aanu karaa Spain deemte. Obboleettiin Nicholas yeroo gurbaa mul'ate kana argite kun Nicholas obboleessa kiyya jette. Akkasitti obboleettiin isaa fuutee karaa biyyaa galchiteen warri isaatillee inni mul'achuu isaatiif hedduu gammadanii turan. Garuu wanni nama rifachiisu gurbaan kun Nicholas waggaa 3 dura badisan hin turre. Gurbaan kun mujrima beekamaa Frederick Barden jedhamu takka ture. Guddi bashan caalaa bifa isaa jijjiiruudhaan mootummaa fi poolisoota jalaa dhokachaa ture. Seenaan ajaa'ibaatu isiniin dabrini dhageeffadhaa guututti. Frederick Barden jedhama mujrimni kun akka faranjitti bara 1974 magaalaa xiqqishoo Naantiir biyya Texas keessatti dhalate. Fred umriin isaa waggaa 3 hanga geessu haadha isaatii wajjin jiraachuu ture. Yeroo umriin isaa waggaa 3 geesse haati isaa mucaa kana dhiistee deemte. Eegas booda gurbaan kun akkoo isaatii fi akaakoo isaa biratti guddate. Fred mana barumsaatti haadhaa fi abbaan keessa jiran jedhanii yeroo gaafataniin akkana jedhu ture. Abbaan kiyya biyya tana hin jiraatu biyya biraa jiraata. Haati kiyyallee ammaan dura balaa konkolaataatiin na jalaa duute jedhu ture. Dandeettii rabbii mucaa kanaaf kenne kijiba qoftii osoo hin taane kijiba isaa san dhugaa fakkeessuu danda'u ture. Fred dandeettii kijiba kana dhugaatti jijjiiruu qabaachuu ture. Fred yeroo umrii isaa waggaa 16 taate saahiboottan isaatii wajjin badii waan dalageef jecha mana hidhaa seene. Mana hidhaa keessatti dandeettii isaa san fakkeessuu ni cimsate. Hoggayyuu akka namatichiin isaa martee gaggabetti lafarratti kufee fakkeessuu ture. Eegas booda yeroo gaggabarraa ka'e akka nama dhukkubni irraanfataa isa qabetti ani eenyu jedhuu ture. Eegas booda guyyaa 3 booda akka nama sammuun isaaf deebitetti normaala ta'e. Warra mana hidhaa keessa jiruu fi poolisoota akkanatti isaan gawwoomsuu ture Frederick. Akkasumatti akka nama maraatee isa goggodhuu ture. Yeroo manni hidhaa kun yeroo Frederick akkana tattu mana yaalaa sammuu saayikaatiristii bira geessu turaniin garuu doktorri sammuutis akka Frederick fakkeessuu ture irratti hin beekne ture. Fred waan dilila kana wanni godhuu tureef mana yaalaa yeroo geessaniin akka poolisoota jalaaf baduu ture. Shirri isaatis milkaa'ee fi mana hidhaatirraa karaa mana yaalaa yeroo geessaniin poolisoota jalaa ni bade. Yeroo Fred poolisoota jalaa bade dafeeti karaa imbaasii Ingiliz deeme. Yeroo imbaasii Ingiliz deeme akkana jedheen ani warra Ingilizi nasiibumaan akkanatti biyya tana dhufe anaa magaalaa keessa deddeemutti hattuu waan hin qabu hunda na jalaa hatte. Waraqaan eenyummaatii fi paaspoortiin kiyyalleen boorsaa kiyya keessa ture akkasitti hattuun na hatteeti biyya tiyyatti na deebisaa jedheen. Fred bakka kanatti badii guddoo balleesse. Fred afaan Faransaay malee afaan Ingilizeenyaa takkallee haasa'uu hin danda'u ture. Sababaa kanatti poolisoonni isa qabaniin Frederick shirrisaa jalaa fashalaawee mana hidhaa keessaa beeksisanitti akkasitti deebi'e. Garuu ammas mana hidhaa kanarraa ni bada jedhanii mana hidhaa biraa geessaniin. Mana hidhaa kana keessatti Frederick waggaa 2 dabarse. Waggaa 2 kana keessatti nama hedduu barate. Mana hidhaa san keessatti warra Ameerikaatii fi warra Ispeeniitu ture. Uummata san jala afaan Ingilizeenyaatii fi afaan Ispeenii barate. Garuu yeroo dheertuun hin dabarre Frederick shiruma ammaan duraa san fayyadamuudhaan mana hidhaatirraa ni bade. Biyya Paaris keessatti maqaa adda addaatii fi eenyummaa adda addaa fayyadamuudhaan Frederick jiraachuu ni eegale. Yeroo san Paaris keessatti nama akkaan barbaadamaa ture poolisaan. Yeroo san dubbii isaatillee biyya keessatti facaatee turte. Fred biyya tana keessatti ni qabame jedhee waan sodaateef karaa biyya Ispeen irraa deeme. Akka eenyummaa isaa jijjiiraa biyya Paaris keessatti jiraachuu ture ammallee eenyummaa isaa jijjiiraa biyya Ispeen keessatti jiraachuu ture. Fred guyyaa takka xalayaa gaazexaa osoo dubbisutti jiru footoo mucaa takka arge. Footoo mucaa sanii footoo Nicholas turte. Xalayaa sanirraa seenaa Nicholas ni dubbise. Nicholas kun waggaa 3 dura biyya Ameerikaa keessatti akka bade ni galeef. Sani bakka ani akka mucaa sanii ta'eetiin karaa biyya Ameerikaa deema jedhee ka'e. Garuu rakkina takkaatiitu ture. Mucaan bade kun rifeensi isaa kalarri isaa adii ture. Akkasumatti illee ijji isaa samaayawii turte. Bifti isaatillee adii turte. Garuu Fred rifeensi isaa gurraacha ture. Akkasumatti illee ijji isaa gurraattii turte. Akkasumatti illee Nicholas qaama isaatirraa bakka sadiirraa tumaa qabaachuu ture. Garuu Fred abbaa fakkeessuutiif wanni dilli kun rakkoo ta'ee hin mul'anneef rifeensi isaa qabee akka rifeensa Nichoolasitti adii dibe. Tumaa Nicholas qaamarraa qabaachuu turellee akka isaa fakkeessee tumate qaama isaatirratti. Eegas booda inni akka waan Nicholas ta'ee mul'atee takkatti poolisootaaf riippoortii dhiheesse. Akka biyya Ameerikaatirraa dhufee asitti badee fi akka waan sammuun isaa tuqamtee waan hunda irraanfate ta'eeti riippoortii dhiheesse. Poolisoonnis isa amananii biyya Ameerikaa keessa warra Nicholas warra jiruuf riippoortii dhiheessan.
mucaan keessan Nikolaas biyya Ispeen keessatti mul'ateeti namni tokko isin keessaa dhufee ilaaluu qaba jedhanii guyyaatti aanu obboleettii isaa kara biyya Ispeen dhuftee gurbaa ani Nikolaas jedhu kana dhuftee ilaalte. Yeroo gurbaa sana agartee akkana jetteen guyyaa takkallee ta'u akkaan si argu abdiin qabaachuu ture yaa obboleessa kiyya hunoo arra si arke jetteen poolisootaaf kakattee kun obboleessa kiyya jetteen eegaa dhugaadha wanni takka gaafii isinitti ta'uu hin malu rifeensa isaatii fi tumaa qaama isaarra jiru jijjiiruu mala garuu akkamitti kalara ijasaa jijjiire jettanii yoo na gaafattan poolisootaan akkana je'ee himeef ummata takkaatiitu fuudhee naan deeme ummanni san bakka tokko nageessaniiti ijatiyya keessatti asii danaqan akkasumatti illee akka maleetti na tuman tumaan isaan na tuman san qaama kiyyaa fi sammuutii irratti miidhaa guddoo fidde je'eeti itti kijibe ummata kanatti yeroo akkas je'ee itti kijibe isaanis ni amananiin isa amananii akkasitti paaspoortii Ameerikaa baasanii isaa fi obboleettii isaa akkasitti biyyatti galchan gurbaan kunis yeroo kara biyyaatti galee warri Nikolaas achitti simannaa ajaa'ibaa qopheessanii isaan eeguu turan akkasitti akka ajaa'ibaatti simataniin haala kanaan Frederick warra Nikolaas gowwoomsaa waggaa takka ture isaan bira garuu wahuma takkaatiitu isa sodaachisuu ture sodaan isaatis Nikolaas dhugaasan akka hin mul'anne ture garuu Nikolaas eega badee waggaa 4 ta'ee jira amma haala kanaan du'uu hin malu Nikolaas